Makaba kanilma kanafura kullu waqee tokko ami maatiiwwan waaqayyoon kan jaalatan waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoosittiin nagaan isiniin jedhaa akkam nagaa jirtu akkam yoo nageessanii amiin waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa akka balleessaa keenya akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nun balleessin kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaan ishee kan biraan hafnee haati keenya haati gooftaa keenya araarsituun keenya harmeen keenya akka kennaa ishee isheedhaa laateen maqaan ishee kan ulfaatee haa ta'u. Ergamoonni waaqayyoo wareegamtoon hundi isaaniituyyuu akkaataa kennaa waaqayyoon isaanii kenneen maqaan isaanii kan ulfaatee haa ta'u. Duuka bu'aa fi duuka bu'ummaan maalidha? Duuka bu'aa fi duuka bu'ummaan maalidha? Mata duree kanarratti guyyaa har'aa kan wajjin ilaalu ta'a jechuudha. Mata duree kanas wanti filanneef yeroo ammaa mana kiristaanaa keenya keessatti rakkoon adda addaa akka uumamee maal akka jiru maal akka fakkaatu as keessatti eenyutu duuka bu'aadha? Eenyutu fakkeessee deemaa jira? Eenyutu hojii duuka bu'ummaa raawwachaa jira? Eenyutu immoo hojii biyya lafaa raawwachaa jira? Isa jedhu sanii adda baafnee ilaalla jechuudha. Nus immoo erga sana hubanneen boodatti kitaabni qulqulluu maal akka jedhu erga beekneen boodatti adda baafannee warroota fedhii biyya lafaatiin warroota deeman irraa adda ba'uudhaaf isaanis beeknee akeekkachiisuudhaaf beekumsa qabaachuun waan nu barbaachisuuf akka eeyyama waaqayyootti guyyaa har'aa kana wajjin ilaalla jechuudha. Yaa maatii waaqayyoo hundi keessanuu iddoo jirtanitti maqaa gooftaatiin akka sagalee kana dhaggeeffattan isinan gaafadha. Duuka bu'aan eenyu? Duuka bu'aa jechuun kan ergame, kan filatamee fi kan waaqayyoon waamame, tajaajilaaf kan ariifatu, daandii qulqullootaa kan hordofe, ergama duuka bu'ummaa gochaan raawwatee kan agarsiisu jechuudha. Ilaa yaa obboleewwan koo duuka bu'ummaan filatamuu barbaachisa, ergamuu barbaachisa, waaqayyoodhaan immoo waamamuu barbaachisa. Erga waamamne immoo daandii qulqullootaa irra deemuu barbaachisa. Qulqulloonni waan ittiin wareegaman san, qulqulloonni biyya lafaa ittiin jibbanii waaqayyo wajjin adeemsa isaanii akka taasisan duuka bu'ummaan isaan laalee adeemuu barbaachisa. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos akkuma fakkeenya nu ta'e duuka bu'oonni immoo isa laalanii akkuma fakkeenya godhatan, abbootiin duuka bu'ootaa immoo warroota duuka bu'ootaa laalanii akkuma deeman nus har'a jireenya keenya keessatti abboota keenya laallee deemuu qabna malee addunyaa biyya lafaatiin akka deemuu qabne hubachuu qabna jechuudha. Kanaaf dhakaa gooftaan keenya Yesus Kiristoos maqaa isaatiif galanni haa ta'uutii Yerusaalemitti, Yihuudaatti, Samaariyaattis hanga daangaa addunyaa hundaatti ragaa taatu jedheen hojii duuka bu'ootaa boqonnaa tokko
lakkoofsa 8 irratti. Kanaaf egaa duukaa bu'oonni Waaqayyoo waan Waaqayyoon isaaniin jedhe fudhatanii wangeela kan Yerusaalemii eegalanii hanga handaara lafaatti kan ittiin ga'an waan Waaqayyoon ittiin jedha saba jirra oolchuudhaaf duukaa bu'aa jechuun isa kanaadha. Waaqayyoon duukaa bu'oota isaa gaafa gara addunyaatti ergu gara addunyaatti deemaa maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluutiin cuubuudhaan barsiisuudhaan duukaa bu'oota koo taasisaa jedheen. Barsiisuudhaan cuubuudhaan duukaa bu'oota koo taasisaa. Isa kana bakkaan ga'uudhaaf addunyaa kanarra naanna'anii duukaa bu'oon waan Waaqayyoon jedhe san bakkaan ga'uudhaaf addunyaarra naanna'anii jiru. Isa kanaadha kaa duukaa bu'aa jechuun. Isa kanaadha kaa hojii eebbifamaa inni jennu. Ergama duukaa bu'ummaa yoo ilaallu immoo ergamni duukaa bu'ummaa ergamaa fi kaayoo hangafa mana kiristaanaati. Manni kiristaanaa ergama duukaa bu'ummaa ishee bakkaan ga'uu qabdi. Maaliif yoo jennee gaafanna ta'e Waaqni kan itti namatti ta'e dhiiga isaa kan itti dhangalaaseef Hafuura Qulqulluutiin kan hundeeffamte waamicha fayyina dhala namaatiif kan bu'uura taate addunyaa kana keessatti ilmaan namaa addunyaa kana keessaa baaftee warroota wangeela mi'aawaa ta'e misirraachoo kan itti himtu ishee waan ta'eef miseensa mana kiristaanaa keessa jiran dhageessisuudhaan cimsuudhaan mootummaa Waaqayyootiif akka isheen geessiftu warroota hin amanne immoo wangeela itti himtee Waaqayyoon walitti fiddee mootummaa Waaqayyoo akka dhaaluuf akka biqiltuutitti kunuunsitee mootummaa Waaqayyootiif kan dhiyeessitu mana kiristaanaa waan ta'eef ergamaa fi kaayoon manni kiristaanaa kanaadha. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 8 irratti wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 16 irrattis Maatiyos irrattis wantootuma kana nuuf ibsa jechuudha. Mee haala fakkeenyaaf Waaqayyoon akkana jedhe gooftaan keenya nama fuulduratti kan natti amane anis abbaa koo fuulduratti ittan amanaa nama fuulduratti kan natti saanfate anis abbaa koo fuulduratti ittan saanfadhaa jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 32 irratti. Ilaa yaa obboleewwan koo addunyaa jiraannu keessatti yoo nuti Waaqayyootti waan Waaqayyoon nuun jedhetti saarfanna yoo ta'e Waaqayyootti amanuu dhiisne addunyaa wajjin hin deemne yoo ta'e Waaqayyoos boru akka nutti saarfatu akka nu saarfachiisu hojii keenya immoo of akka gadi qabnu kana beekuu qabna yaa obboleewwan koo. Kanaaf namni addunyaa kanarratti ilma Waaqayyootti hin amanne mootummaa Waaqayyoo hin dhaalu wangeelli jedhee jira. Isa kana jechuun waan cuubbamteef waan mana kiristaanaa keessa jirru waan kiristaana waan taaneef mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin dandeenyu jechuudha. Erga amanne waan amanne san immoo
ragaa bahuu qabna. Waan ragaa baanu san immoo waan dhugaa ta'uu qabna. Wanti nuti ragaa baanus. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan addunyaa kanarratti nagani anis abbaa koo fuulduratti nan gana jedhee jechuudha. Waaqayyoon isa kana jalaa nu haa oolchu. Akkana jedha qulqulluun Phexros akkana jechuudhaan ibsee jira. Namoota biroo torba waliin fayyina kan ibsu fayyina kan barsiise Nohin fayyisee addunyaa cubbamoota irratti jandoo badii tirowee. Ergaa Phexros ergaa qulqulluu Phexros isa lammaffaa boqonnaa 2:5 irratti addunyaan tun yeroo Waaqayyoon dagattetti yeroo Waaqayyo irraa adda baatetti Nohi garuu Waaqayyo wajjin waan dhaabbateef Waaqayyo wajjin waan jiraateef Waaqayyoon ibidda keessaa bishaan badiisaa keessaa isaan akka baasee qulqullichi ragaa nu ba'a jechuudha. Inni biraa immoo Isaayyaas boqonnaa 44:5 irratti akkana jedha. Maqaa masootiin Israa'el jedhamee inni waamame ilmi Yisaaq Yaaqoobiin akkana jechuun ibse. Yaaqoobis maatii isaa fi isa waliin kan turan hundaaf akkana jedha. Kan isin waliin jiran waaqota keessummoota jidduu keessanii balleessaa, qulqullaa'ota ta'a, wancuu keessanis miicca. Ka'aatii gara Beetaliheemitti haa baanu, achittis bara rakkinnaa koo kan na dhaga'eef iddoo deeme hundatti kan na waliin isa ta'eef kan gidiraarraa na baraareef yoonan isa dhaga'eef Waaqayyo iddoo aarsaa haa hojjennu jedhe jechuudha. Ilaa obboleewwan koo yeroo rakkinnaa keessa yeroo jiraannutti yeroo dhiphinnaa keessa yeroo jiraannutti isa nu bira dhaabbateef galata galchuudhaaf jechuudha. Isa Waaqayyoon nu gargaara, Waaqayyoon nu wajjin, Waaqayyoon nu fayyise wajjin akka nuti jiraachuu qabnu jechuudha. Kanaaf ergama duukaa bu'ummaa keessatti oolmaa Waaqayyoon nu oole yaadannee fuulduratti fiiguu qabna malee isa addunyaa irratti mul'attuu ilaallee addunyaa wajjin akka fiiguu hin qabne wangeelli nutti hima jechuudha. Kuni ergama duukaa bu'ummaa isa kanaa. Qulqulluu Yohaannis akkana jedhe, mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Gaabbii gara wangeela Maatewos boqonnaa 3:2. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaatteerti. Kottaa gaabbii gara kottaa Waaqayyootti deebi'aa jechuudhaan biyyoota adda addaa keessatti uummata gidduu dhaabatee ragaamee jira jechuudha. Milkiyaasis qalbii abbootaa gara ijoolleetti, kan ijoollees gara abbootatti deebisaa nu jedha jechuudha. Milkiyaas boqonnaa 4:6 irratti. Abboonnis ijoolleenis
waaqayyo wajjin jiraachuu akka qabanii nuuf ibsa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosin abbaan akkuma ana erge anis akkasuma isinan ergaa. Abbaan akkuma ana erge, abbaan koo akkuma ana erge anis immoo isinan ergaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:21 kanaaf gooftaan yoo gaafa duuka bu'oota isaa addunyaa kanatti ergu akkana jedha, akka hoolotaa sardiisota gidduuttanii ergamaniirtu isin erga jedhee jira. Sardi maal hojii sardiida yoo jenne hoolota nyaatti. Kana jechuun warroota shakkitoota ta'an, warroota hin amanne gidduuttan isin ergaa, isin garuu immoo akka bofaa abshaala ta'aa, akka guugee laaftota ta'aa nuun jedhe jechuudha gooftaan. Amanni bofaa maali gaafa jenne abboonni keenya akka nu barsiisanitti waaqayyoon gaafa ilma namaa bishaaniin fixesan akkamitti bofti Nooyin akka bishaanitti isaa hin ganne abshaalummaadhaan akka jiraate abboonni nu barsiisu jechuudha. Akka gugee abshaala ta'uu qabna. Akka gugee nuti laaftota ta'uu qabna. Warra jabaatu ta'uu qabna. Warra hamoo yaadu ta'uu qabna. Kun ergama duuka bu'ummaatii miti. Abshaala ta'uu qabna. Nuti warra gara laafeeyyii ta'uu qabna. Warroota addunyaa kana fakkaatan wajjin adeemuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf namni duuka bu'ummaa bakkaan ga'u tokko maal qabaachuu qaba? Duuka bu'ummaan ergama gatii hedduu qabuu fi kabajaa argamsiisudha. Innis waaqayyo irraa kabajaa gonfoo barbaraa mootummaa waaqayyo ishee ergamoonni waaqayyo qulqulloonni wareegamtoonni hawwasan kan ittiin nama argamsiistudha. Addunyaa kanarratti warqii badhaafamuu dandeenya. Wantoota addunyaa kanarratti guddaa ta'e tokko badhaafamuu dandeenya. Garuu isheen dabarti. Ishee hanga dhumaatti wajjin jiraattu san garuu ishee san waaqayyo harkaa fudhanna jechuudha. Namni ergama duuka bu'ummaa bakkaan nan gaari'u tokko maal qabaachuu qaba yoo jenne amantii cimaa qabaachuu qaba. Iddoo fi yeroo kamittuu haalli tajaajila amanamaa ta'an argamuu barbaachisa. Amanamaa ta'anii argamuu barbaachisa. Iddoo fi yeroodhaan osoo hin jijjiiramin bakka hundatti qunnamtiin ergamichaa yookiin duuka bu'ichaa waaqayyoo fi nama waliinis ija ta'e. Ergamaan sun waaqayyoo fi nama wal qunnamsiisuudhaan waan deemuuf kaayyoon isaa ergama waaqayyoo irratti hundaa'uu qaba jechuudha. Ergama waaqayyoo irratti wantoota addunyaa kanarratti mul'atanii of sobuu hin qabu jechuudha. Wantoota adda addaa keessa seenuu hin qabu jechuudha. Yeroo tajaajilamu qoromsi aarsaan garagaraa miidhaan garagaraa arrabsoon adda addaa isatti dhufuu danda'a. Isa kanas immoo akka eebbatti fudhatee bira darbuu qabaa jechuudha. Ergamaan tokko namni wangeela barsiisu tokko kana raawwachuu qabaa jechuudha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos
lakkoofsa 19 irratti amantii fi sammuu gaarii qabaadhu. Maal jechuudha? Waan amante sanitti nama cimte ta'e dhugaatti dhaabbatu ergama kee bakkaan ga'e kaayoo keetirraa hin dabin. Sammuu gaarii qabaadhu jechuun waan gaarii qofa yaadi, waan gadhee immoo ofirraa fageessi jechuudha. Ebaluun akkana naan jedhe waan akkana ta'eefan beeta kiristaana keessa ari'atu osoo achi jiraate akkana godhu waan akkana of keessaa balleessi jechuudha. Ebaluufaaf na ari'atu wantoota akkanaa keenya of keessaa baasiidha jechuudha. Kanaaf ergamantu kana raawwachuu dirqama isaa jechuudha. Duuka bu'aan tokko namni wangeela barsiisu tokko kan itti amanu kan dubbatu immoo kan amanu ta'u ebeluun akkas jedhu osoo hin jedhu wanta ragaa qabatamaa ta'e nama haasa'u, nama dhugaa dubbatu, nama dhugaadhaaf dhaabatu akkuman dubbadhee amanamaa haayedha. Faarsaa boqonnaa 115 irratti jechuudha. Qulqulluun Phaawulosis immoo akkana jedhu namni laphee isaatti amanee fayyaa afaaninis dhugaa ba'ee fayyaa jedha. Laala namni wanta ofii keessa isaatitti yaadu waan gaarii yoo ta'e wanti gaarii sun isa fayyisa. Afaanis immoo waan dhugaa yoo ragaa ba'e ni fayyaa jedha. Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti jechuudha. Deemsa duuka bu'ummaa keessatti kuni jiraachuu qaba. Kuni har'aa mul'achaa jiraanii nurraa. Kun immoo qarqaarsa hafuura qulqulluuti barbaachisaa jechuudha. Qarqaarsa waaqayyooti barbaachisaa jechuudha. Hafuura waaqayyooti kan hojjetan hundi immoo ijoollee waaqayyooti hojjetu. Hafuura waaqayyooti. Namni tajaajila mana kiristiyaanaa keessatti hojjetu hafuura hojii hafuuraa akka hojjetu beekee waaqayyo irraa gatii argadha jedhee waan hojjetu beekee hojii gaarii hojjechuu qaba jechuudha. Hojiin hafuuraa nama hafuuramaatiin hojjetamuu qaba. Hojii mana kiristiyaanaa nama kiristiyaana ta'e kiristaanummaan irraa urgaamu hojjetamuu qaba jechuudha. Warroota yeeyyii ta'an hojjetamuu qabu jechuudha. Kanaafuu maal jedhan kun qulqulloota duuka bu'oota hafuura qulqulluu erguu isaa hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti argachuu dandeenya. Baarnaabaasii fi Saa'ol hojii itti waamamaniif kan filataman hafuura qulqulluudha. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 3 irratti jechuudha. Kanas immoo akkana jedha. Hojii duuka bu'ummaa kan hafuura qulqulluu malee kan nama akka hin taane amanuu itti kabajamuu fi galateeffamuu kan qabu waaqayyo hafuura qulqulluu qofa ta'uu amanuu qaba. Namni sun of kabajuudhaaf of guddisuudhaaf osoo hin taane waaqayyoon maqaa kootiin ni kabajama jedhee nama yaadu ta'uu qaba jechuudha. Namni tajaajila kana keessatti tajaajilu jechuudha. Inni biraa immoo hafuurummaa yookiin manfasaawwinnat isa jedhu san qabaachuu qaba. Manfasaawwinnat yookiin hafuurummaa jedhu duuka bu'aan ergame tokko ergama isaatiin humna kan ta'uuf
haxxee guutuu fi aangoo hafuura qulqulluutiin ija jabinaan dubbachuu danda'u uummannis yookiin amantoonnis akka waan barbaadu inni dursee yoo raawwachuu danda'e qofaadha. Maal irraa barbaada uummanni? Maal irraa barbaada? Waan isaan barbaadu uummata wanti ani dubbadhu, wanti ani barsiisu uummata koo hin muufachiisa. Uummata koo immoo akka isaan Waaqayyootti dhiyaatan, akka isaan mana kiristaanaatti dhiyaatan hin taasisaa jennee of ilaaluu qabna jechuudha. Adeemsi keenya, haasofni keenya kanaan madaalamuu qaba jechuudha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos akkana jedha. Kan ajajjatti kan ifama qulqulluun Phaawulos maal jedha? Jechaa fi jireenya amantiinis jaalalaanis qulqullummaanis warreen amananiif fakkeenya ta'iitii hanga dhufutti dubbisuu, gorsuu fi barsiisuu fi kadhannaan of eegi. Qulqulluu ta'uu kee hunda biratti akka baramuuf kana dubbisi, kanaanis cimii jiraadhu. Egaan ofii keetiif barumsa keetiifis of eegi. Kanneenis cimii jiraadhu. Kana yoo raawwatte ofii keetis warreen si dhaga'anis ni fayyiftaati. Gartanii dursa namni sun cimuu qaba jechuudha. Yoo cime, yoo dhaabbate, yoo beeke, yoo hubate, kaayyoo isaa fi ergama isaa yoo yaadate bakkaan ga'uudhaaf immoo fuulduratti yoo deeme warreen isa dhaga'anis ni fayyisaa jechuudha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos ilma isaa hafuuraa ta'e Xiimotewoosin yoo barsiisu jechuudha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 11 hanga 16 dubbiftan kan argattu. Ergaa isaa ilma isaa hafuuraatiif. Ergaa isaa lammaffaa ifamaa tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 11 hanga 16. Ammas immoo lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irratti jechuudha. Inni biraa immoo gad of qabuu fi miira itti gaafatamummaa qabaachuudha. Gadi of qabuu fi miira itti gaafatamummaa qabaachuudha. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos miila barattoota isaa erga dhiqeen booda maal jedhe? Laala gooftaan addunyaa kana uume, addunyaan harka isaa jirtu erga nu fayyisuuf biyya lafaa kan dhufe miila isaatiin addunyaa kana eebbisu, dhiiga isaatiin immoo nu bituudhaaf erga dhufe boodatti duuka boota isaa walitti qabee erga miila isaanii dhiqeen boodatti akkana jedhee wannan isiniif raawwadhe hubattanii jedhee gaafate. Isinis barsiisaa keenyaa fi gooftaa keenya naan jettu gaarii jettanii ani akkuma ejan ta'e akkuma jettan waanan ta'e eegan ani barsiisaa fi gooftaa keessan yoonan ta'u miila keessan yoonan isinii dhiqe isinis akkasuma miila obboloota keessanii dhiquu qabdu. Ani akkuma isiniif raawwadhe isinis akkasuma
raawwadhaa. Gara Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 12 ilaa kana obboleewwan koo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos miila duuka bu'oota isaa geejjibee erga dhiqeen booda akkuma ani isiniif kana raawwadhe obboleessa keessaniif immoo kana raawwadhaa, kana godhaa. Yoo kana gootaniidhaa isinis anarraa gatii kan argattanii kan jedhu kun maal barsiisa? Of gadi qabuu barsiisa jechuudha. Har'a hoo nu biratti maaltu raawwachaa jira? Maaltu raawwachaa jira obboleewwan koo? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos irratti boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irratti maal jedha? Namni na duuka bu'uu barbaadu duraan dursee of haa ganu. Of haa ganu. Maal jechuudha? Of gadi haa qabuudha. Ani eenyuyyuu caalu. Ani eenyuyyuu olii miti. Ani eenyuyyuu ol beekaa miti. Kana erga jetteen boodatti immoo wanta fuuldura kee jiru gidiraa hedduu waan jiruuf gidiraa kan ta'e fannoo koo baadhuutu na duukaa bu'e. Laala har'a gidiraan baay'ee kiristaanota irratti kan raawwatu kanaafidha jechuudha. Of ganuu qabna duraan dursine. Erga of ganneen boodatti immoo wanta dhufu san fudhachuudhaafis qophoofnee jirraa jechuudha obboleewwan koo. Inni biraa maal jedhu? Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 31 irratti immoo akkana nuun jedha. Hafuuraan hiyyeessa warroonni ta'an eebbifamoodha. Hafuura inni ilaala. Maal jechuudha? Namni hafuurri isa keessa jiru, namni sodaa Waaqayyoo isa keessa jiru, namni Waaqayyoodhaafan ergama jedhee ergama Waaqayyootiif bahe of gadi qabuu qaba jechuudha. Yoo of gadi qabde immoo eebbifamoodha jechuudha. Waaqayyo irraa gatiitti argattaa jechuudha. Qajeelfama taasifachuu fi eeguudha jedhee immoo Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti ni dubbata jechuudha. Of gadi qabuun barbaachisaadha jechuudha. Ergama duuka bu'ummaa keessa namni wangeela barsiisu, tajaajilu